بريد بهان وفد فيه سوء وحجاب فيه جاه علماء الدهري مشان فكيه يبدا علماء صار قلبي تهيا زومة عزيزة علماء فيه النبداء صدر كان بيابتسانا دي فارس قرآن بخطدان ولا إيسا بفئ والمدالة إيسا والمدالة يوم يوريسا بوتجرا علمين قوم مسافس ركون دهب وقيسا مهنو جبيسا هدون الراب البدانني قلب آخرا فرهم جرن علمي ثاني إرها برني قادرا أردفنو ديرا دربان جانب أمرا علمي نورا نورني بريدا خنا ربيت أبا فيك وهدا ولا اللي بهر سبو سبدا فراسي إن بدا خبتو قبتو لما إيه حيو بالبدا يهون ميني أسفارا أنبي سنة رسول كرا أحمدي نكجلجن الرهن دوهوني وأنبدي علماء ربط الفيسين جالتا أناف جالتو وردتشي سميا ملائكة نمنيا هتمتين قلتم من بشام بارخ إيس جرتو دعائي ساني إفخلتو علماء يا علماء يا علماء أيوبك غاري قمنا نما mul'ata kan jedhu irratti mul'ata dhaabbanni kennaa yookiin immoo ijoolleen islaamaa tan dhaloonni godina Arsii Bahaa keessatti dhalatan ijoolleen barattootaa yaada ummata kennaa tokko godha jedhu rakkoo adda addaa laalamaa ture ka gara garatti faca'amaa ture san walitti qabuudhaan gulaaluun mul'ata akkasii yaadaa turre jechuudha. Mul'ata jechuun hawwii turre. Kanaan mul'anni bakka sadiitti qoodamaa mul'ata jiru, mul'ata gaggabee fi mul'ata du'ee jedhan barreeffadha yoo barbaadan. Mul'ata kana sadiin mul'anni jiru mul'ata waan yaadde hawwii kee ka waan yaadde san ittiin sii milkaa'u ka ittiin hojjettee namni sirraa fahamee atillee namarraa fahamte jechuudha. Mul'anni gaggabee immoo ammaal dandayaa miti qaata yaada homaa waan naamijatu natti fakkaatu kan jedhu jechuudha. Mul'anni du'e immoo an ammaan ala homaan oolu bakka amma qaata xaaraa qaata yaala naatayamuu didee itti dhiisee biraa galee ka jedhu kuni mul'ata du'ee jedhama jechuudha. Isiniife mul'ata du'ee jechuudha. Kanaaf mul'ata kana waan amma dubbanne kana madda mul'ataa kaannee mul'ata ciise mul'ata balali'aa jiru mul'ata qubsiisu kan jedhu mul'ata kenna kayyoo dura ciisee lafa jiru san kaafnee yaada kenna oofuu jalqabne jechuudha. Wal keessa kam irratti hojjanna akkamitti hojjanna waan jedhu kuni qorannoodhaan kan taa'e erga kana laalleen booda mul'ata kenna ka ciise san kaafnee qopheessinee ulaagaa isaatiin haala isaatiin gulaallee dambiif qajeelfama irratti illee baafnee hawaasa keenya tajaajilu ittiin seennee jechuudha. Yeroo kana keessatti wanni haala hojii kana keessatti mudatu keessa waan amala keenyatu jira. Wanni nu rakkise waan guddaa osoo hin ta'in amala nama keenyati. Amala nama keenyaa waan gadaanu taruuf amala nama keenyattu nu rakkisaa ture. Haalli nama keenya waan kan itti nurraa fahamu nu rakkisaa ture. Kanatu aarsaa guddaa kafalchiisaa ture jechuudha. Maal godhaa yoo tokko hin tarsaasa jechuudha. Yoo kuu walitti qabu
kuunin tamsaasa jechuu. Yoo tokko hodhu tokko hiikaa bula jechuu. Yoo tokko ijaaru tokko diigaa bula jechuu. Yaada akkanaa kanatu yaada akka walitti hin qabamne nu harkatti haga tokko tokko jechuudha nu dhibaa ture malee alhamdulillah har'a ummata islaamatii walitti baane tajaajilatti seenne kaayoon keenna waan jaa irratti hojjetudha. Kuni qur'aana fi hadiisan ulamaa'iwwaniin laallamee kan kaa'ame gulaalamee waan jaa irratti hojjan. Ijaarsa isiniin barnoota jaraa keessa jira waan ta'eef walitti ijaaramu atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ka jedhu asduras wajji dubbannaa turre kana ragaa waan an dubbadhu isinii galaa. Kan lammaffaa daa'wa irratti hojjeta dhaabbanni jamaa muslima torban diidhaa. Kan sadaffaa diinagdee irratti kun hundi ragaa mataa isaa qaba sa'aatii fixaaf irra taraa jira. Sadaffaa kan afraffaadha darsii yookiin barnoota. Kan afraffaadha hawaasummaa yookiin tola ooltummaa waliin tola ooluu wal gargaaru kan jedhu. Kan shanaffaadha hawaasummaadha. Kan jaffaa qorannoo fi odeeffannoo waan jedhu jechuudha sa'aatii kiyyattiin fayyadamaa. Kana keessatti hawaasa keenya walitti ijaarree wanni amma dubbataa jiru kun yoo isinitti kan dhagahamu taate hawaasa keenya walitti ijaarree karaa jaarmiyaa qabuun eega isaan tokkoomsine waan isaan barbaachisu booda ka itti finnu daa'wadhaa jechuudha. Waamicha islaamaa akka amma goone kana sadarkaan amma irra jirru sadarkaa daa'waa kennuuti. Ergasii immoo erga daa'waan waamameen booda barumsi akka kennamuuf bakkeen barumsaa akka to'atamu akka barana keessatti karaa gumii dhimma islaamaa aanaa colleetii fi jamaa torban diida'aatiin qoratamee hubatamee gandoota irra deemamee daata walitti qabametti aanaa collee kana keessatti barattoota meeqatu jira? Barattoota qur'aanaa 8,000 jira. Allahu akbar. Ijoollee gaaf keessaa fi faa kaasan kana wanni investiin guddaan irratti dalagamuu qabu ka dakaatirran keenya nuu beekan waan kana jechuudha. Kanaaf nama 8,000 aanaa collee keessatti barataa jira jechuudha. Akkanumatti aanota jiru hunda keessattuu baay'inni isaanii wal caalu malee ka kanaa olii ka kanaa gadis jira. Kanaaf diinagdee karaa diinagdeetiin malee humna malee harki qullaan fuulan quyyisu kan jedhan san akkaataa ummanni keenya itti diinagdeedhaan guddatuu qaburratti illee qaama dhimmi sun ilaallatuun leenjii kennina jechuudha. Leenjiin tokko ka du'aatotaa fi doktoroota amma isinii kennaa jirru kun ka gara oliitti dubbadhe waan sadiin kana ijaarama daa'waa diinagdee. Diinagdeellee akkasuma warroota waan san hin danda'aniin ulamaa'in keenya hundaayyuu ni danda'u. Kanaaf warra waan kanarratti leenjii godhaniin hin goonaa kan jennu hawaasummaa ka jedhu. Hawaasummaa yookiin tola ooltummaan wal gargaaru walitti dhufu. Sheeyni tokko fakkeenyaaf magaalaa tokko irratti sheeyni boolloo qotatan waan as dura nu mudataa ture fakkeenyaaf aanota adda addaa lagaati irratti sheeyni kitaaba qaraasisuu danda'u quraana qaraasisuu danda'u boolloo qotaniitiin muuzii dhaabataa oolan jechuu guyyatti boolloo 2 boolloo 3 qotatanii hawaasni isaanirraa baratuu qabu nama 700 ol kan ta'e nama 500 kan ta'u hawaasa ganda meeqa walitti tajaajiluu danda'utu guyyaa boolloo qotataa oola jechuu. Kana garamitti deebifne humna ijoollee sanii boolloo isaanii akka qotamu goonee waan isaanii akka dalagamu goonee isaan immoo akka amantaa islaamaa barumsa kennan taasisaa turree tola ooltummaa waan akkanaa kanarratti hojjetu waan wal qaban wal gargaarudha. Kunillee hadiisan fi quraanaan jira jechaadha. Kanaaf waan kana jaan irratti hojjetaa galmi keenya galma 2 kanarratti eega hojjettanii maali kan jedhu waan kana hunda sila babal'isee dubbadha. Baay'ee isaaniin ariifadha maaliif sagantaa isaan dura ta'ulleef nan ariifadhe sa'aatii isaaniittis fayyadamuuf nan ariifadhe sadaffaa isaan irratti dubbattuufillee hin ariifadhe. Galmi keenya kaayoon keenya eega waan jaan kanaan ta'e waan jaan kanaan hawaasa guddisuu eega ta'e misooma diina fi diinagdee irratti hawaasa keenya tokko goonee hawaasa uf barate hawaasa diinaa isaa amantaa isaa beeku safuu kaleessa karaa shari'aa islaamatiin waliin faallesine qabu aadaa gaarii qabu san karaa san irratti deebifnee hawaasa keenya kamanca'e kana karaa tokko irratti ijaarree deebifnee diina fi diinagdeedhaan hawaasni keenya akka guddatu irratti hojjeta waliigalli isaa kana. Galmi keenya ka duniyaa kana ummata keenya ka tokkoome ka wal qabate ka argitanii amantaa fi kaayoo isaa beekee deemu uumudha. Inni guddaan galma boodati galmi keenya inni guddaan jaalala rabbii argatuudha jannata rabbii waliin seenuudha. Allahu akbar. Kanarratti hojjeta jechuudha. Waan haala kanarratti hojjechiisu kana hundaayyuu waan kana hundarratti waan hojjechiisu waan kana hundarratti waan haala mijeessu
qabxiin jaan kun gayaa jechuudha. Waan kan hunda jalatti sabasabnee rakkoo uummata keenyaa hawaasa diinagdee mana keessaa ka alatti akka fatwa irratti doktorri keenya kennaa oolan dakaatirran keenya isaanii fi kan biroollee kennaa oolan hamilee mana diigamaa ooltu. Intala manaan diigamaa ooltu. Gurbaa guyyaa hunda mana murtii islaamaa dhaabataa oolu. Keessattuu kan rakkoo biyya alaa deemuudhaan eega achi deemtee booda diinagdee harka walitti naqatanii abbaan intalatti harka naqatee qabeenya intala gurguree keessa seenee diinagdee haala kanaan diigamaa ture san karaa ulamaa'itii fi karaa shar'ii islaamaa nuu kaa'utiin akka hiikkachuu dandeenyu irratti ummata keenya tokko godhuun waan burjaajayaa ture kana waan jaan kana jalatti walitti rarree hawaasa keenya tajaajiluudha kan jedhu irratti hojjetaa yoo kana jedhe asuma irratti nagaa. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متى دوريني أني أمي سنيف دي سجد شورا لينجين كوني أكملي ور شيوكا ور شيكوتا إلالا هاتا أمو أمانتان إسلاما أمانتا نما واموتي أمانتا هردوفتوتا بائفتوتي أمانتا أوفيو خيري قبت نما برا اتقرميفتوتي وان تايفي متى دورين كمال جدا أكمتي هردوفتوتا بائفنا أكمتي داوان كي نبوء بوسي نما قدا هرتو دندنا جدا متى دورين إسا tokko lama sadi jenne akkasitti deemna jechuudha. Namni tokko nama baay'ifatu yoo barbaadde ati sheekallee ta'i nama birollee ta'i haqatti waamtee namni baay'een hammi barbaadame gara awwaametti haa dhufu jechaa yoo barbaadde waan ati gootutti jira wanta sayyoo goote namni sitti dhiyaata jechuudha. Akkuma kana faallaa kana ammoo wanta yoo ati dalayde namni marti sirraa dheessee kophaa keetitti haftu jira. Duraan jalqabnee mee waan yoo ati karoora ati qabattee deemten karoora gaariidhaan yoo deemte namni akkamitti si hirmaatuu danda'a ka jedhu nama kana maal godhuu qabda ka jedhu laalla jechuudha. Awwalarraa nama baay'ifatuudhaaf yookaan immoo ummata kana gara da'awaatitti waamtee ummanni si awwaatuudhaafi adeemsa rasuulaa irra deemuu qabda. Adeemsa isaan irra deeman karaa isaan irra deeman qajeelfama isaan jedhaniin deemuu qabdaadha. Qajeelfaman sun maal fa'a? Qajeelfamni sun maal fa'a ka jedhu ka duraa khidmatun naasi wa qadaa'i hawaa'ijihim. Kan jalqabaa ilma namaa kaddamuu jedha. Ilma namaa dhimma isaa baasuu jedha. Ilma namaatitti tola ooluu jedha. Da'awaan yeroo jalqabamu zamana rasuulaa keessa alayhi salaatu wassalaam da'awaa gogaa hin jalqabne isaan nama booharsaa nama gartee kaddamaa dhimma isaanii baasa fi akkasitti kaddaman jechuudha. Kana keessa rasuulli alayhi salaatu wassalaam dubbatanii caalaa namaa jechuun nama maatii isaatii caalaa ta'ee yoo maatii keetiif nama gaarii taate maatiin kee waan ati jette sin didu. Rasuulli alayhi salaatu wassalaam yeroo mana isaanii galan maal hojjetan jennaani khidmaa warra isaanii keessa turanii jedhan warra ofi kaddamanii maatii ofi kaddaman kana jechuun jechi isaanii akka dhagayamuu fi ilmi namaa yeroo baay'ee maal jaalata tola yoo itti oolte jaalata yoo uffifte jaalata yoo obaafte jaalata yoo rakkoo isaa keessatti itti hirmaatte jaalata. Namni nuu hirmaatee da'awaa keenna fudhatuudhaaf yaa warra shuyuukaa akkasuma warri da'awatti waamtan hundi tokkoffaan nama kaddamuudha. Nama kaddamuu jechuun nama tajaajiluudha. Tajaajila hawaasummaa tajaajila akkasuma adda addaa kan namni barbaadu yoo gooteef namni si jaalatee si hordofuu danda'a jedha. Mata duree kana jalatti wantoota baay'eetu jira garuu yeroon gabaabaa waan taateef mata duree kana naa qabadha. Ka jalqabaa namni si awwaatee hordoftoota baay'ifatuudhaaf
خدموا يوكن تجاجلوا قبدنا هاي أنشي كتجاجلوا قبون انجروا كركة ركو باسو كركون اتقالت إبسو كنمن الرادو والأول واللقو وان والغرغار يو نمت رفتين نمني ودلقا جرات غرغارو يو كان هردفتو تبا إفتيجو يو سننتين نمني تكو كسجل أوات انجروا توك لما فان الحلم وكذم الغيظ أبصافي دلنسو وفر بلسو يوكان دلنسو لكمسو أبصاك أباتو قبدا نمني ويتنا موامو نمني كون نم الرفسا كون نم تفتا كون نم جيكا كون نم جبا نمو من جب مرا نمو من تك مرا يو الرفسين هو يو إني تك كيلو تكنو مزن يو لما مزن نف يو سدي مزن نف يو إني تكنون جد لما سديو جنين كايون ديم نفسهم بدي كناف كلام مفا أبسك أباتون باي برباتشي ساد أجتشورا كنا كيستي وباي تجرا ربين هم فارسا ورا مؤمن توتا مال جده والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وردلن سوء في رويسان وردلن سوء في قبتان وردلن جداني نما وان جنة ورنما واللالا إرا أبسنتو ور مؤمن توتا أغاجد أما جتشورا غاف توكو أسرتي قصة تجرى غاف توكو رسول عليه الصلاة والسلام أفتوي أسر بوفتني ديما أكما أما نتبوفا نكنا أكنو ما أسر بوفتني ودو ديمانو نمني ويد أفي أفتك أن الرتك أبي وانو كني جدين صحابوني نما كان أكمت رسولك أبي هدى جداني يو أسر لالنو يو uffanni inni harkiseen sun asitti dirmammeessee jira bootaa kana miidhee jira isaan harkisaan isa duuka deemeen nu kenni waan rabbi si kenni rabbi kenni sin jedhe nutti ergamte maali ati kanuun kennine jedhee qabee odoo harkisu sahaabonni arganii dallananii jennaan dhiisaa jedhanii rasuulli alayhi salaatu wassalaam dhiisaa jedhaniini eegasi namicha kanaaf waan barbaadnu hundaa sii kenninaa donya ta'uu nun argitu waan barbaadde sii goonaa kanaa jettee yaaddayin kanas yaachisaa jedhanii bira taran kanaaf nama obsuun akka hordoftoota baay'ifatan nama taasisaa jechuudha kuni meeqa lammaffaadha kan sadaffaa immoo nama wajjin yeroo walitti dhufeenna bittaa gurgurtaa yeroo gootu fakkeenyaaf ammallee yeroo liqeeffannaa namarraa liqeeffattuuf namaa liqeessitu yeroo namarraa galchattuu fi namaaf galchitu yeroo gurgurtuu fi yeroo bittu nama dhiisuu baay'atuudha tokkoffaan sadaffaan ka akka ummanni si awwaatu kasi taasisu ati fakkeenyaaf sheeka haa jennu yookaan nama da'awaan dhaabatu haa jennu akkasuma ati suuqa qabda haa jennu dukkaana qabda namni yeroo sitti dhufee jedhee wayita namichi kafalu san meetana hoodhu jetteeni achi deebisuufin waan ummanni akka si hordofu ummanni akka gara kee goru waan taasisu jechuudha inni maal jedha sheekni suni ebaluun suni waan diinii bicha odoon ta'in kheyrillee waan adda addallee gargaarsallee namaa godha jedha jechuudha akkasuma yeroo namarraa waa kafalattu yookaas liqeessiteef yeroo jettu waa lama godhuufii qabda tokkoffaa yeroo achi siisuufi wayita inni muddamee si jalaa dhokatee gara itti si jalaa bahuu dhabee garaagarana nama jala si jalaa dhokatu waamtee abboo ani bar liqaa kiyya san sii beellame yoo rabbi fedhe ji'a booda naa kennita yookaan immoo walakkaa sii dhiise hagana sii dhiise hagana naa kennita kuni maa inni namoota akka horattu si taasisa jechuudha daa'in kanarraa qullaa ta'uun qabu jechuudha kuni sadaffaadha kan afuraffaa immoo kan afuraffaa isinii galaami wanni kun afaanuma oromootiin haasayaa jira qabatullee hin dandeettan namni waa barreessitan barreeffadha kuni akkaataa itti nama hawwatuu danda'an akkaataa itti nama yoo waamte namni si hawwatuu danda'u jechuudha kan afuraffaa immoo afaan bareeda namatti haasa'u namni tokko yoo badallee ta'e yeroo isa argite afaan itti baduu dhabuudha rasuulli alayhi salaatu wassalaam guyyaa tokko namni wayii dhufee namichi suni nama hanqina qabu diinii keessatti
maal jedhanii bi'isa akhul ashiira bada yaan tokkoon warra namicha gosa kennaa kun tokkoon obboleessa kennaa kuni nama badaadhaa jedhanii turan. Achumaani Aishaan bira jirti isiin ima xiinxallitii namichi ol dhufee os seeni jedhaniini wayitti inni os seenu rasuulli itti kolfanii waafanii fi taa'i jedhaniin. Taa'i jedhaniin namichuma reef akkas jedhan san jechuudha. Taa'i jedhaniini waafanii fi teessisan. Aishaani reef akkas jettaa sila amma akkamitti namicha akkatti kabajja jennaani maal jedhaniin rasuulli alayhi salaatu wassalaam nama afaan badu ta'uu yoom na beeytee jedhaniin Aishaan. An nama afaan badu yoom ta'ee kanaan na beeytaa jedhaniin. An nama afaan tolu, ani nama afaan mi'aayu, ani nama fuula ifu, ani nama gammachiisu. Akkuma amala isaa inni jiru san haa jedhuuni na barbaadde jedhaniini eegasi maal jedhaniin badaa namaa jechuun nama sharrii isaatiif namni isa sodaatu. Badaan nama sharrii isaatiif dhara isaatiif namni isa dheessu. Kanaaf ati yoo nama akkasillee namitti ta'e ati fuula itti ifuu qabda. Kuni maal godha isa kaka'umsa tayaaf jechuudha akka si hordofu akka si jaalatu akka karaan ati deemtuun kun rabbi irraa dhufe jecha akka itti amanu jechuudha. Shanaffaani gammachuu nama birootirratti seensisu gammachuu nama birootii godhu nama biroo gammachiisudha jechuudha. Nama biroo gammachiisudha jechuun wanni guddaan namni rabbi ittiin kalaa'u nama gammachiisudha. Fakkeenyaaf namni tokko yoo beela qabaate yoo nyaachifte namni tokko yoo rifannoota qabaate yoo rifannoota san irraa balleessite namni tokko inni natti boonuun dhabu inni salaamaa na jalaa qabaa yoo jette yoo jedhe yoo salaama sirritti jalaa qabdee gammachiiftee jette yoo itti seeqattee jette akkasuma immoo yoo isa waliin taphattee jette namni suni gammadee gara waan ati waamtuu kanatti si dhufaa jechuu gammachuu irra seensisu. Kana keessa rasuulli alayhi salaatu wassalaam micaa diqqaa daa'ima diqqaa tokko jira allaattii qaba allaattiin taphataa rasuulli itti dhufanii alayhi salaatu wassalaam maqaa allaattii sanii waamanii allaattiin kee ebaluu eessa dhaqee amma nama guddaadha isaan waan rabbiin khalqii rabbiin uume keessaa irra kabajamoodha. Daa'ima diqqoolee allaattiin taphattu allaattiin kee maal hojjataa har'a eessa dhaqee jechuun maal jechuudha gammachiisuu jechuu. Daa'imni sun akka malee gammada yeroo san. Kanaaf adeemsi rasuulaa nama hawwatuu keessatti kana waan ta'eef shanaffaan gammachuu namatti seensisuu ta'a jechuudha. Nama yaaddessuu, nama sodaachisuu, nama rifachiisuu. Namni bakka yaadee si dhabuu odoon ta'in bakka yaadee olitti si argatuu qaba jechuudha. Akkasuma jahaffaan nama muslimtoota kabajuu fi akkasuma immoo naamusa waliin jiraatudha. Namni muslimaa kuni gosa hedduu qaba. Manguddoo keessa jira, ijoollee keessa jira, dubartii keessa jira, dhiira keessa jira. Namoota kana maraa waan isa fakkaatuun kabaja isaa fakkaatu isaa kennu. Yoo ati manguddoo akka ijoolleetitti yoo waamte, manguddoo akka ijoolleetitti yoo waamte, daa'ima diqqaa akka dargaggeessatitti yoo lolteen, daa'ima diqqaa akka dargaggeessatitti yoo lolteen, sammuun isaa lolaaf hin geenne waan ta'eef. Yoo immoo daa'ima diqqaa rahmatan goone, yoo badi asii ka jennuun taate, ani daa'ii ta'ee, sheeka ta'ee, nama diqqaa yoo rahmatan gooneef, yoo nama guddaa immoo hin kabajne wanni an dhufeen suni kabajamuu hin danda'u. Kanarraa rasuulli alayhi salaatu wassalaam kabaja namaa godhurraa gaafa makkaan cabsanii jedhan, gaafa makkaan injifatanii itti deebi'an maal jedhanii Abii Sufyaanii kabaja kennaniif. Man dakhala daara Abii Sufyaanin fahuwa aamin. Namni mana Abii Sufyaanitti dheesse hin tuqamu. Abii Sufyaanin kun ka isaan waliin wal lolaa ture, ka isaan biraa kabaja tokkollee hin qabne, ka isaan biyyaa baase, ka isaan
ajjeesuudhaaf barbaachisaa ture ka diinummaa guddaa qabu eega injifatanii biyya san galanii namni kun nama kabajaa qabu nama biyyi kabaju amallillee badaa ta'u kabaja argatuu qaba jedhanii maal jedhan har'a warri injifatamtanii waraana kiyya dheessaa jirtan kuni yoo dheessitanii mana Abii Sufiyaan seentan namni achi seenin tuqamu. Abii Sufiyaan kana dhageennan gammachurraa bararuma ka'e akkatti isa miidhee biyyaa isa baasee miidhaa meeqa irraan ga'ee ajjeesuuf barbaade har'a namni mana isaa seene kabajaa qaba naan jedha. Ani maarree badii guddaa dalage ani umrii kiyya bakka hin taanetti fixe an nama akkana amala wallaalee nama badaasee nama nu facaasusee nama nu jibbusee bifa kanaan isa jibbaa ture edaan hin dogongoree jedhee akka malee gammade jechuu. Akkasuma immoo nama kabajuu keessaa yoo namni namatti haasa'e haasaa isaan kutan walaa dhageeffannu yoo namni namatti haasa'e haasaa isaan kutan fakkeenyaaf nama kabajurra haasaya kutuun hin barbaachisu. Fakkeenyaaf namni yoo waa si gaafate naagalee dhaabi namni yoo asitti haasa'e waan ati deemtuuf beekaa dhaabadhu wanni inni deemuuf yoo beektellee hamilee isaatiif jecha nama waa haasa'u dhaabsisuun hin ta'u garaachatti geeffattee mee maal jetta jedhi geeffadhu jedhaniini akkasiin dhageeffatuun barbaachisaadha. Rasuulli alayhi salaatu wassalaam maal jedhani namni guddaa keennan kabajne namni diqqaa keennaa rahmatan goone nurraayyii miti eega isaanirraan ta'in ati nurraa ta'u edda. Tayyib kanaafuu nama kabajuun barbaachisaadha of eeggannoo godhaa warri du'aataa nama kabajaa. Tayyib kuni kan jaaffaati jechuudha. Kan torbaffaa haasaya bareedaa haasa'uudha jedha Rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Haasaya bareedaa namni akka haasa'u akka afaan hin banne akka waan fokkuun afaan namaati hin baane Rasuulli gorsee jira. Ati nama daawaa godhumi nama daawaa godhu eega taate waan arrabsitellee si dhagayan odoon arrabsiin illee si dhagayan waan ta'eef afaan bareeda itti haasa'i. Odoo wanni haasofni bareedan jiru haasaya fokkuu haasa'uun hin ta'u haasofni bareedan hin jira waan ta'eef kanaaf afaan keenna eeggatuu qabnaa warri nama waamnu jechuudha. Akkasuma kan 8ffaa namaaf gadi godhatu itti boonuu dhabuudha. Irrasitti jalaa ol fagaatte anaa fi namni biroo addaani jette ani kabajni kiyya waa kanamaa ta'e jette haraa laafa jaballeen jabaa godhe nu waliin taa'a nu waliin haasaya jabaa of godhe nuti nama guddaadha nu nama akkas kabajaa qabu nuti sheekota nuti ustaaza nuti kabaja guddaa qabna maali kunniin ka dhufee akkana namatti haasa'u namni gartee kun nama aadiidha yookaan nama nu fakkaatumii jedhee namatti boonuun hin ta'u walii gadi godhatuun wal kabajuun barbaachisaadha. Rasuulli alayhi salaatu wassalaam da'awaa isaanii bayaadhiyaan kagayanii jedhan maalini sababa tawaadu'aatiin ijoollee wajjiin hin haasayan gabroota wajjiin hin haasayan. Rasuulli alayhi salaatu wassalaam gabroonni Madiinaa harka qabattee waliin haasoftee haga isiin gadhiiftutti gad hin dhiisan jedhan. Harka qabatanii nama waliin haasa'e haga namichi sun ofii gadhiisutti isaan ofirraan baasan harka isaa kuni gadi godhaturraa yookaan immoo nama kabajuu ammallee namaaf of xiqqeessu nama ofii gaditti ilaaluu dhaburraa kan ka'e jechuudha. Namni gariini aalamni kun marti ana jala jira jedhe akkasitti aman. An ustaaza aalama maraati. Ani beeka aalama maraati. An abbaa qabeenya aalama maraati. Namni naa gadi jiru marti raamuma malee homaa waan nama jedhamuun qabu ana qofaadha ka jedhu kuni ilaalcha warra da'awaa odoon ta'in ilaalcha muslimaa odoon ta'in ilaalcha eennuti beeytanii ilaalchi kun ana malee namni hin jiruun ilaalcha shayxaanati. Shayxaanni maal jedhe beeytanii qaala ana khayrun minhu khalaqtanii min naari wa khalaqtahu min tiin. Ani aadamiin caalaa jedhe shayxaanni oluma ka'e wanni balaa isatti ta'ee sama irraa isa darbee haga
gartee rabbiin isa abaaree nama azaabaa isa taase sababni maali beeytanii? Ana malee namni hin jiruudha. Ana malee namni hin jiruun nama sheekotaati irratti akka mul'anne of eeguu qabnaa jedha. Tayyib. Akkasuma arjummaadha ka sagalaffaa arjummaadha wanni namatti akka namni namaaf bitamu akka namni nama jaalatu ka nama taasisu arjummaadha. Arjummaa yeroo jedhan namni mallaqa qofa se'a. Afaan illee arjummaa, fuulli illee arjummaa, nama kabajulleen arjummaa, ammallee qabeenya namaa kennuun arjummaadha. Rasuulli alayhi salaatu wassalaam namni tokko itti dhufee gaafate mee waanaa kennii jedheen. Namni tokko rasuula dhufee gaafannaan rasuulli maal jedhaniin? Re'oota gaara lamaan jidduu jirtu jechuun laga tokko guutuu, re'ee laga tokko guutuu warri gammoojjii sirritti beekuun dhabu nurra. Re'ee laga tokko guutuu kennaniif. Nama har'a rakkoo qabu ka namatti dhufee waa nama gaafatu ka odoo re'ee takka kennaniifi gammadu wanna jiru hunda laga guutuu namaa kennu jechuun arjummaa rasuulatirraa jechuu. Maal jedhe eegasii achi deebi'ee maal jedhe bar ummata isaatiin maal jedhe asallamaa amantaa kana seenaa maali jedheen biyyi. Nabi Muhammad kennaa nama hiyyummaan sodaanne namatti kenna. Taboruu dhiisaa tamarraatiifuu amanuu qabdan jedhe biyya ofii maras garagalche. Imaanni yoo duniyaalleef dhufan yoo qalbii nama seene achuma keessa namatti mi'aaya waan ta'eef asbaaba da'awaa guddoo ta'e jechuu. Kan kurnaffaa namatti waa jabeessuu dhabuudha. Namatti waa jabeessuu dhabuudha yeroo jedhe namni hubatu bootaa kanatti. Waan ati balleesse irratti waan haasi dhiisanii sitti fakkaata akkas yoo jedhan namni baay'ee nama ahaa bakka sheekonni nu dararte bira ga'ee jarri namatti waa laaffisanii jedhu. Namatti waa laaffisuu jechuun waan inni irra jiru munkara inni irra jiru san irraa dhoowwuu dhiisu miti. Kuni badaadha kun. Wanni namatti laaffisuudha kan jedhamu namni tokko yoo badii dalage abboo gowwaa akka keetiin argineen, wallaala akka keetiin argineen, doofaa akka keetiin argineen. Yookaan ummatumaan immoo ummata akkanaan argine, ummata balaan itti bu'e, ka musiiban itti buute, ka maaliyoon itti buute. Kana namatti laafuu dhabuun kana malee ummata keenna mee wanni kun hin ta'u irraa dhoowwama hin ta'u gonkuma jechuun sheetichin jajjabeessan jedhamu. Amma namni keenna maal jedha? Nama waan hin taane irratti dhiise sheetichi ka barakaatii jedhan. Sheetichi bahara jedhan. Nama immoo irraa dhoorge falfalaadha sheetichi afaan oo'aa maalii nama godhaa jedhan. Afaan oo'u miti waan hin taane irraa nama dhoorgoon barbaachisaadha. Rasuulli alayhi salaatu wassalaam rabbi yoo ati waa laaffiftee laaffinnaan namatti geessite kana irraa sirraa jaalataa kanatu irraa waan jajjabeessurraan arganne laaffisurraa argattaa jedhanii rasuulli alayhi salaatu wassalaam nu dubbatan jechuudha. Rabbii nuu nabi Muhammadiin alayhi salaatu wassalaam nabi Muhammadima guddicha san kama namni marti kabaja isaaniitirraa qoodatee amma kabajameeni jiru kana ka wanni silaa faaruu jedhamte, wanni silaa namummaa jedhamte, wanni silaa bareeduma jedhame, bareeda uumatii fi bareeda amalallee ka wanni marti keessatti walgeette san rabbi nabi Muhammadiin maal jedheen? ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. odoo nama garaa jabaatu taate, odoo nama afaan badu taate, odoo nama waan naman fakkaanne namaan jedhu taate, odoo nama diqqeessu taate namni tokko moggaa keetittiin argamu sila addate dhaabatta jedheen rabbi nabi Muhammadiin alayhi salaatu wassalaam. Barka jedhuun kun bar sahaabadhaa bar. Ka odoo itti garaa jabaatte odoo amala itti baddeessi biraa baqatan ka jedhu kuni bar warra akka Abuu Bakriiti, warra akka Umar ibn al-Khattaabi, warra akka Usmaan ibn Affaani, warra akka Ali ibn Abi Xaalibi, warra Badriiti. Warra kana odoo ati garaa jabaatte nama badaa taate namni tokko si biratti hin argamu addatee hafta ka rabbi jedhuun.
كان ابن محمد أكزجر أنه ما نقول أري أما وأنما هوتنين وأنما بقتشيسو اللي أكسو مجرى وأنما بقتشيسو أكسو مجرى يجورا وأنما بقتشيسو كيسا تكفان حالنا ما إيقود أبو ورّا قرصان كان ركو إساني إيقود أبو نمني tokko yeroo nama salaachisu namni si duuban salaatu kana keessa dubartii laaftu jira ka ijoollee manaa qabdu jira jaarsa laafa jira nama dhibamu jira nama karaa deemu jira nama beellama yoo kana sa'atii haganaatirra tartee mallaqa keen argantu nama jedhaniintu jira imaamni waytii naman salaatu akkuma barbaade suuraa guddoo itti gadhiisee ga barbaade maaltu na duuba jira odoon jenne way namni dhukkubu jira way namni ariifatu jira way namni hojiif deemu jira odoon jenne akkuma ofii barbaade godhu kana jechuun salaatan dheeressini odoon ta'in haala naannoo isaa namoonni sun maal dalagan maal irratti bobba'an maal irratti jiraatan amma magaalatti salaata dheeressuu fi baadiyyaatti dheeressuun addaan wanna mara karaa kaayatee dhufa warri magaalaa warri baadiyyaa immoo bakka qonnaa waan ittiin qotu fa'a waan ittiin akaafu fa'a achi kaayee dhufa sunuuna jalaa fudhatan yookaan jedhee ariifataa jira inni ati yoo suuraa baqaraa itti gadhiifte kun rakkoodhaa namni hin baqata jechuun ammaachiif kanarraa kan dhufe namni tokko sahabaa rasuulati Mu'aaz ibn Jabal jedhama sahabaa beekamaa sahabaa filatamaa gaafa tokko namaan salaatee salaata itti dheeressee namichi irraa salaama irraa achi siqee itti guuttatee salaama baafatee biraalite namni eegasii salaama baafannaan sila munaafiqa taate jedhaniin aadaan nama kennallee hin jiraa miree kun munaafiqa taate abboo odoo si salaachisaa jiran adda ka salaattu achi baatee jennaan munaafiqa hin taane dubbii kana rasuulan ga'uu qaba jedhee dhaqee rasuulatti himate yaa rasuulallah Mu'aaz salaata nutti dheeressee awwaan akkana qaba dadhabee ofirraa bahee adda kiyya salaate eegasii biraa deeme akkana naan jedhan jennaan rasuulli da'waa keessatti rasuulli akka gaafsanii takkuu dallaneen beeku jedhan akka gaafasanii takkuu dallaneen beeku jedhan afattaanuun nama gartee ati nama qormaattaa jedhani maali ka nama qormaattuuf diinin kenna qormaata maalin rakkifta dallansu akka malee dallan rasuulli alayhi salaatu wassalaam kanaaf haala namaa eeguu dhabuun haala namaa yaa du'aat haala namaa eeguu dhabuun nama namarraa baqachiisaa kan lammaffaa kan nama namarraa baqachiisu dhageeffadhaa kun waan jabaadha kan nama namarraa baqachiisu qabeenya namaa kajeeluudha qabeenya namaatitti rarra'uudha daa'in duniyaa namarraa fudhatuu barbaaduudha waan akkanaa fida waan akkanaa godhaa jechuudha duniyaa akka malee jaalatuudha ummanni inni waamu kun namichi kun duniyaaf nu waamaa jira jedhee itti beekuudha wanna guddaa nama namarraa baqachiisu keessaa tokko kan waan harka namaa jiru kajeeluun qabu daa'in yoo godhaniif haa godhaniif kana keessaa Hasan al-Basri namni jedhamu maal jedhaa namni tokko kabajamaa ta'urraa hin deemu haga waan namaan kajeelinitti kabajan fixatu gaafa waan namaa kajeele nama keessaa galee rasuulillee alayhi salaatu wassalaam maal jedhan wazhad fiimaa inda annaas yuhibbuka annaas waan nama bira jirurraa gabaabbadhu waan harka namaa jiru hin barbaadin ilmi namaa si jaalataa namichi tokko zamana duraanii biyya baadiyaatirraa biyya Basra biyya amma Iraaq jedhamtu tana dhufee nama baadiyaati biyya Iraaq jedhamtu tana dhufeeti mee jaranaa hayyuu keessan beekaa keessan kabajamaa keessan naa himaa kabajamaa nama kabajamaa isin keessatti jedhee gaafate namni wayi magaalaa Basraa taa biyya Iraaqii dhaqee gaafannaani maal jedhaniin irra kabajamaan kenna irra hayyuun kenna irra beekan kenna Hasan al-Basriidha jennaan namichi mee maalumaan hayyuu ta'e isin keessatti jedhaniin قالوا احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياه
ilmi namaa ilmi isaatitti beekumsa isaatitti hajameti inni immoo duniyaa jaraatitti hajamuu dhabee wanni inni kabajamaa ta'een asitti namni ilmi isa barbaada inni duniyaa jaraan barbaadu. Alima namoonni wannummaan inni da'awaa kan akkatti iyyee sagaleen isa kannaafattu waanuma duubarra jedhu edu tanaafi waanuma kennaa jedhu edu kanaafi namni jedha. Kanaaf kun waan nama sirraa baqachiisuu irraa fagaadhu jedha. Kun immoo gara jabeenna jedha. Gara jabeenna kareefi keessatti dubbanne gara jabeenna irraa fagaatuun barbaachisaadha. Gara jabeenna jechuun namni diqqoma namaa laafuu dhabu, diqqoma rahmata namaa dhabu, diqqoma kabaja namaa dhabuun kun hin ta'u. Amma immoo ka afraffaa badaan ka akka malee badaa ka akka malee namni martuu laalu ka namni martuu beeku ka wallaala fi beekallee itti walii galuu danda'u jechi sheekatii fi gochi sheekaa wal dhabu. Warra du'aata gochi keenna fi jechi keenna wal dhabuun ummanni gonkuma waan nu jennu akkan fudhanne taasisa. Rabbiin birattillee immoo uquubaa guddaa qaba, qixaatii guddaa qaba. Rabbiin biratti Rabbiin maal jedha? yaa ayyuhalladhiina aamanuu lima taquuluuna maa laa taf'aluuna kabura maqtan inda Allah an taquluu maa laa taf'aluun. Maalif waan ittiin dalayne dubbattanii? Rabbiin biratti jibbamaadha. Ati nama ajajjaa biyyaan salaata dhaqii gizeedhaan jettaan ati dhuftu ofii keeti. Biyyaan kenni jettaan ati ofii keetiin kennitu. Biyyaa wanni kun maasiyaadha jettaan ati ofii keetii immoo hin dalayda waan san. Ati akka kanatti ofumaa waan maraa godhatta jechuun wanni marti maslaa keeti. Gaafa waa fudhatan keeti, gaafa waa kennan nama birooti. Akkasitti yoo ka deemtu taate jechi keetiif gochi kee yoo wal dhabu taate kuni adabbii guddaa Rabbiin biraa namatti fida. Daliilli kitaabaa, daliil ragaan kitaabaa, ragaan hadiisaa as keessatti baay'ee jira. Kana asumarratti raawwannee yeroo akkana jedhanillee rakkoo adda addaatu ka'a. Namni maal jedha? Eegaa waan itti dalaguu hin dandeenye gorsuu dhiisumoo maal godhuree nama jedhu jira. Amma namni gariin kan nafsiyaan itti jirtu ka waan dalagu sanirra waan hin taane dalagu yookaan immoo akka biyya itti ajaju sanitti ka ittiin dalayne hin jiraami. Eega akkanatti rabbi kanama qaxxa'u taate ana rabbi natti fidee biyyalleen gorsu ofillee bakka akkasumatti adda bahee taa'a yoo jedhe kunillee sirriimi. Eega beeyte biyyatti himi biyyaa fayyadamu ati immoo asuma keessa rabbi rahmata sii godhee yookaan toobaa sitti deebi'a. Kanaaf ati namni gartee ilma namaa waamtu jechi keetiif gochi kee akka wal hin dhabne taasisuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Ummanni akka gaariitti irraa fayyadame jedhee abdii qaba. Ati nama sheekaa haa ta'u nama kaan haa ta'u yeroo nama karaa rabbiititti waamnu amala gaariidhaan waamuu qabna kan jedhu jechuudha. Asumarratti leenjii dura asumarratti dhaamna. Hanga kabirootiin walitti deebinuu nagaatti isiniin jenna. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu.